Addis Miidiyaa Neetwoork afaanota biyya keessaa 5 fi kan biyyoota alaa lamaan madda odeeffannoo jalqaba magaalaa Finfinnee ta'uun hojiilee misooma magaalittiitti hojjetaman ijaaf gurraa hawaasaan gahaa jira. Hojiileen kun akka caalmaatti beekaman taasisuun maqaa gaarii magaalittiis ta'e kan biyya ijaaruu keessatti EMN shoora olaanaa gumaachaa jiraachuu kan himan hojii raawwachiisaan olaanaa Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Salamoon Dibaabaa waltajjii gamaagama gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2018 fi marii karoora bara baajataaf 2019 qophaa'e irratti. Addis Miidiyaa Neetwoork hojiiwwan gurguddaa bara darbee hojjeteen gama teekinooloojiitiin, gama qabiyyeetiin, gama biifiyyeetiin waan gurguddaa hojjechaa ture. Kanaanis badhaafamee jira. Nutis immoo akka hojjetaatti sagantaawwan kanneen akka waarkaa, akka galgaayuu, sagantaawwan eessagee kan jedhu kan afaan Oromoo tolee sagantaa garaagaraatu jira. Sagantaawwan kanaan dhiibbaa gaggaarii uumuu dandeenya jirra magaalaa keessatti. Amma barbaadamus ta'uu baatu wantoonni amma hojjenne furmaata akka argatan keessoo public service irratti qoratame komiiwwan agalgaa irratti dhufan harki 89 dhugaa waan ta'aniif furmaata akka argatan ka'eera. Kun immoo hojii guddaadha. Rakkoo uummataa furuudha miidiyaan waan ta'eef rakkina mootummaa fi uummata jidduu ta'uudhaan rakkoowwan uummata bira jiran akka furaman gaafiin uummataa maal akka ta'e mootummaa bira akka ga'u hojjechuudhaan waan gaarii hojjennee jirra. Tajaajilli mootummaa akka lammiilee garaa ga'uu fi ijaaf gurra uummataa ta'e hojjechaa jiraachuu EMN kan himan obbo Salamoon rakkooleen hawaasaa akka furaman gumaacha taasisaa ture ammas cimsee akka itti fuus himaniiru. Gara fuulduraatti gama miidiyaan dorgommiiwwan gurguddaa keessa jira. Gama teekinooloojiitiinis, gama biifiyyeetiinis, qabiyyeetiinis, gama humna namaatiinis. Kanaaf teekinooloojiiwwan haarawaa galchuudhaan, teekinooloojiiwwan gurguddaa galchuudhaan tamsaasa kallattii hedduma jirru dabarsuudhaan gaazexeessitoota keenyas leenjisuudhaan humna namaa keenyas dabaluudhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan akkuma kana dura waan gargaarii hojjennee dhiibbaa uumne ammas dhiibbaa uumuudhaan kan bara darbee kanarra hojjechuudhaaf hojjetaarraayis, maanaajimentiirraayis, uummata keenyarraayis, qaamota waliin hojjennurraayis waan guddaatu eegamachaadha. Kanaaf nuti onnannee hojjechuu qabna. Qulqullinaaf kalaqaan qaqqabamummaan ga'umsa humna namaa akkasumas misooma teekinooloojiin kan of cimse Addis Miidiyaa Neetwoork taateewwan gurguddoo kanneen akka filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa taateewwan idil addunyaa hedduu Finfinneetti raawwataman haala gaariin uummataan ga'uu kan himan hirmaattonni waltajjichaa ammas kana caalaa hojjechuuf qophii ta'uus himaniiru. ፊት ለፊት ባለጉዳይና የስራ ኃላፊዎችን አገናኝተን fuulaa fi fuulatti abbaa dhimmaa fi hooggantoota walitti finnee gaaffilee ka'anii fi deebii battalatti akka kennamu gochuu dandeenyeerra. Kanaanis hojimaata waliin walqabatee akkasumas malaammaltummaa ittisuu keessatti cimnee hojiin hojjenne bu'aa gaarii fideera. Kana cimsineetti fufuun barbaachisaadha. Bashannanaanis namoonni bebbeekamoo gara keenya dhufaa jiru. Kunis hojiin hojjetame waan isaan hawwateef ከተማና ከተሜነቱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር በደንብ በጥናት ላይ ተመስርቶ በመስራቱ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ማል ሆጀቴት ሚልካአ ከንጅሩ ዮጀኔ ችራቶኒ መጋላ ማል በርባዱ ከንጀዱ ቆረኖ ረቲ ሁንዳኤ ዋን ሆጀቴፍ ቡአ ዱፋ ጅሩዳ ከነመሌስ ኤዲቶሪያሊ ሚዲያ ቻራቲ ሁንዳኡን ሰርናን ሆርዶፊ ጭማን ዋን ሆጀኔፍ ሚልካአ ከንጅሩ ከነጫላ ቁልቁልና ምርከኔ ሱፋሞ ጫልማት ኤዲቶሪያል ረቲ ሆርዶፍኔ ሆጀቹ ቀብና ሆጀቶኒ ፎገንቶኒ ሆጂ ኢሳኒን ራዊ ኦላና ገልሜሰኒ ቤከምቲ በዳሳ አርገተኒስ ቡአ ከነ አከሚን አካፊዳኒ መኒሩ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ሚዲያ መጋላቲ ሚዲያ ዶርጎማታ አጅሩዳ ኬሱማ ሆጂወን በረኩማ ለማፍቁረሰደት ኬሳ ሆጀኔ ስሪቲ ከራጋሪ ተኤቲን ሚልካዬ ጅራ ሚልካይና ከነ ኬሰቲሞ ገየን ሆጀታ ገየን ገኬሳ ኦላና ቱሬ ከናፊ ሆጂ በረደርቤ ሆጀኔ ከነ ኬሰቲ ሚልካይን ሄዱን አከ መጋላቲ ሆጀተመ ኬሰቲ ባይና መገመቺሱ ቱሬ kanaaf har'a Addis Miidiyaan immoo hojii hojjettaniitu galatooma halkaniif guyyaa dadhabdaniitu jedhee badhaasa nuu kennee jira. Kun bu'aa hojii kan koo dadhabbii kan koo qofaa miti. Dudduuba namoonni hedduun ni jiru. Editorarraa kaasee hooggantoota kaasee yaada kennuudhaan yaada nani qabuuf illee wantoota barbaachisu kennuu keessatti egaa namoonni na duubaan hirmaatanii jabina kanaaf kan nagaan yookiin immoo guyyaarraa kanaan nagaan waaqaa gaditti namoonni hedduun ni jiru. Isaaniin guddaa galatooma ulfaadha. Rabbis naa kabajuu jechuun ni barbaada. Guyyaarraa gabadhaasni ani akka dhuunfaatti maqaanitti barraa'ee naafaa kennamu malee bu'aa kana keessatti gaheen hooggantoota hojjettoonni waliin jiru hundumtuu qooda qabu jechuudha. Qofaa koo hojjedhee osoo hin taane tiimii kooti gubbaarraa kaasee hanga ogeessaatti jechuudha. Tokko taanee yaada adda addaa walii dabaluudhaan kalaqa dabaluudhaan tokkummaadhaan hojjechuudha. Milkoominni badhaasa kooti kuniin jedha. Badhaasniif beekamtiin kennameef kunis gara fuula duraatti caalmaatti akka hojjetanii fi imaanaa ta'uus ibsaniiru hojjettoonni kunniin. Badhaasni kun egaa ergaa guddaa of keessaa qaba. Tokkoffaa miiraan gara fuulduraatti hojii keenya halkaniif guyyaa akka hojjennu gahee guddaa qaba. Imaanaa nutti kennuu jechuudha.